Ashama harka fuune kabajamtoota hordoftoota chaanaalii YouTube Miss Raha baga nagaan gara chaanaalii keenya dhuftan jecha egaa anis nagaa jira isinis akka nagaa taatan abdii qaba. Arra kan qabadhe isiniif dhiyaadhe waa'ee furdina garaa yookaan isa boorcii jennuun san akkamitti ofirraa balleessinaa fi osoo inumamin dura akkamitti ittisnaa isa jedhu ilalla. So turtii keessan na waliin taasisaa viidiyoochirraa akka barattanii fi akka itti bashannantan abdii qaba. Gamanumaan gara viidiyoochaatti dabarra turtii. Egaa kabajamtoota daawwattoota kiyya boorcii yookaan immoo isa beelifaat furdina garaa jennu kana dursa akkamitti of eeguu qabna kan jedhu laalla. Boorcii yookaan immoo furdina garaa akkaataa akka hin dhufne akka hin uumamne wantoota gochuu nurra jiraatu isiniif hima. Tokkoffaa nyaataaf dhugaatii keenya sirreessuudha. Soorata keenya sirreessuun murteessaadha. Maaliif wantoonni nuti soorannu akkuma faayidaa qabanis miidhaas qabu. Fakkeenyaaf ganama akkuma hirribaa kaaniin bishaan qabbanaawaa haalaan like wanta firiija keessaa ba'ee fayyadamuu dhiisuu itti aansuudhaan immoo kun shaayii yookiin buna garaa qullatti akkuma baratame namuu ganama yoo ka'ee yoo breakfastii qursii nyaannu faxara jechuu ganama kaanee shaayii yookaan buna qabaachuun dirqama. Sun garuu osoo steepii qabaa jechuun dura wantoota gochuu qabnu yookaan immoo fudhachuu qabnu fudhannee dursinee osoo bunaa fi shaayii akkuma hirribaa kaaniin dhuguu baanne ni fidatama. Isaan alatti furdina garaatiin alatti fayyaafis gaarii miti. Shaayii buna garaa qullatti fudhachuun jechuu. Itti aansuudhaan nyaatawwan oomisha sukkaaraa qaban yookaan sukkaara namtolchee if keessaa qaban dhiisuu jechuudha. Nyaatawwan like packed ta'an jechuu wantoota sukkaara akkuma duratti isiniif ibsi wantoota sukkaara namtolchee qaban isaan hanqisuu fakkeenyaaf chokkolaataa faa jechuudha. Lammaffaa immoo soft drink yookaan dhugaatii lallaafaa kan akka Pepsi, Coca kan kana fakkaatan hir'isuu qabna. Garaa malee illee isaan kalee keenyaaf diinota cimoodha. Yoo dandeettan gonkumaa dhiisuudhaaf yaalaa. Yoo fudhachuun yookaan immoo fayyadamuun nurra jiraates ji'atti al tokko yookaan torbaanitti al tokko sometimes osoo goonee gaariidha. Baay'ee nu miidhu garaa keenyaafis boorciifis kaleefis fayyaa biraatiifis miidhaa qabu jechuudha. Itti aansuudhaan nyaata cooma qabu baay'atu. Nyaata cooma baay'atu. Egaa kana nyaata cooma baay'atu yoo jennu just numa nyaannaa garuu immoo hir'isuu qabna. Wantoota san irra caalaa fudhachuu qabnu like wantoota akka kuduraa fi fuduraa osoo ta'anii filata. Egaa kan hanga ammaa ilaalaa turre akkamitti ofirraa ittisna isa jedhu ture. Akkaataa itti of ittisnu hangana yoo ilaalle itti aansuudhaan immoo namoonni furdina garaa yookiin immoo boorcii beelifaat isin rakkise akkaataa itti balleessinu isiniif hima. Na waliin tura. Egaa akkuma ofirraa ittisnuun seera ofirraa ittisnuun san irratti haasofnetti ofirraa balleessuufis nyaata keenya seeraan soorachuu qabna jechuun fakkeenyaaf namni boorcii hin qabne yookaan immoo furdina garaa hin qabne wanti gochuu ni danda'a. Nyaachuu ni danda'a wanta cooma qabus just garuu of eeggannoodhaan
of eeggataa nyaata yeroo hundaa sa'aatii maraa sun ta'een of eega. Namni boorciidhaan qabame immoo hanga boorciin sun badu daayit jechuudha. Daayit gochuudhaan nyaata guyyaa qofa nyaachuu halkan dhiisuudhaan wantoota salphaa akkanaa kan akka salaaxaa fa'aa kana nyaachuudhaan exersaayisii adda addaa hojjechaa ofirraa balleessu. Eega ofirraa balleessinee booda immoo bade jennee itti deebi'uu nyaata argine nyaachuu wantoota faabirikaarraa oomishaman kan paakdetaan nyaachuu dhiisuu qabna malee nyaachuu hin qabnu baay'isuu hin qabnu. Already inni fayyaa kennaafis gaarii waan hin taaneef jechuudha. Egaa inni kun immoo sa'aatii hirribaa keenyatti nyaata nyaachuu dhabuudha. Sa'aatii hirribaatitti nyaanni nyaannu tokkoffaa garaa guddisaa lammaffaa immoo garaacha keenyaafis miidhaa qaba waan ta'eef rafuu keenyaan duratti sa'aatii 3-4 dura nyaachuu qabna. Just fakkeenyaaf sa'aatiin itti rafnu yoo galgala sa'aatii 4 ta'e sa'aatii 1:00 yoo baay'ate 2tti nyaachuu qabna malee 3:30tti nyaannee 4tti rafuun hin gorfamu. Akkasitti immoo gaariis hin ta'u. Kanaaf sa'aatii nyaata keenyaa sirreessuudha. Or galgala salaaxaa wantoota akka duratti isiniif himeessa nyaatanii rafuudha. Walumaa galatti gara soorataatiin sirna soorataa keenya sirreessuudha already. Ganama akkuma isiniif himee kaatanii buna dhugurra warri boorcii qabdan inumaayyuu warri guddina garaa qabdan ganama kaatanii bishaan ho'aa jechuun kan danfee miti kan qorra bahe osoo dhugdu. Egaa inni biraa immoo bishaan dhugnuu isaan irratti cuunfaa loomii fal'aanaa tokko gochuudhaan fudhachuu ganama. Akkuma isin jedhe akka boorciin keessan yookaan garaan keessan bareedu like sheeppii gaarii qabaattan yoo barbaaddan wantoota gonkumaa wantoota mi'aawaa ta'an baay'inaan osoo fudhachuu baattanii akkuma duratti isiniif ibsee dhugaatiiwwan lallaafaa kana dhiiftanii bishaan qulqulluu yeroodhaan fudhata. Bishaan baay'iftanii wantoota akka kuduraa fi fuduraa nyaattanii salaaxaa fa'aa itti dabalataan immoo ispoortii hojjechuu yookaan exersaayisii jennu san. Egaa exersaayisiin kun I think baay'ee ulfaataadha. Dhiirotaaf hin jenne dubartootaaf shamarraniif garuu immoo yoo danda'ame daqiiqaa 5 boru 6-7 akkana jechaa fooyyessaa guyyaan osoo hojjettanii I'm sure jechuun abdii qaba akka garaan keessan kan isin cinqeessa irraa jechuudha. Garuu guyyaa 2 yookaan immoo guyyaa 3 yookaan 7 hojjettanii jijjiirama hin arginaa sun ta'in wanta tokko waan eegallee haga jijjiirama irratti arginu dhiisuu hin qabnu obsitanii exersaayisii kana hedduminaan exersaayisii waan hojjetaman baay'eetu jira. Garuu inni kun dafee beelifaatiin yookaan immoo furdinni garaa akka badu I think akka seera isaatitti guyyaa 14 keessatti jijjiirama argitaa jedha exersaayisichi jechuudha. Kan hojjettan isin garuu nyaata keessan sirreessaa exersaayisii kanas hojjedha. Fayyaa fi miidhagina qaama keessanis eegaa isiniin jedha. Egaa waan waliin turtaniif galatoomaa jecha. Chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan akkuma baratame subscribe godhaa. Itti aansuudhaan like share godhaa. Commentiin keessan immoo akka sirreessuu wantoota tokko akka sirreessuu na taasisa. Kanaafuu commentilee naaf kennaa. Video biraatiin amma wal arginutti bakka jirtanitti nageenyi keessan isiniif haa baay'atu. Horaa bulaa.